dhukkubaan kadhadhuufi jedhee achumaan kadhatee raateetu ijoollee meeqa qabdaa naan jedhee naani laman qabaa naannoo sadiin argaa jiraa jedhe. Yeroo sana lama qabdaa jiraatu. Lamuma namoon ga'a jenneerraa naanitu nama biraa kaaseetu nama ta'etu ijoollee afur qabaati. Lakkis akkasii naan kadhatini inni kun yoo kan taanetti ta'e naan jettee jedhe. Gaafa waggaatu bilbiltee mucaa ilmaan argadhe naan jettee jedhennaan. Okey gaa wanti waaqayyo jedhe haa ta'an duraan dhaabbadhu jedheen darbeen yeroo sana amantii maan fudhee jechuudha. Waaqayyo na galatu amma kun waggaa isaatti mucaa boqqolloo. Galateeffadhaa fi waaqayyoon. Okey ilmoo. Waaqayyo mucaa boqqolloo fakkaatu kunuun as kenneen baadhee taa'aadha. Waaqayyo gaafa dubbatuun sobus hin dogoggoru si yoo karoora keenya keessan jiru ta'eyyuu karoorri waaqayyo kan namaarraan adda. Yeroo baay'ee maal goona wanta itti qoramnu hundumaatti immoo seexanan na qoran jedhina. Harkuma keenyaani karoora waaqayyo siif qabu daangessitee irratti tokkotu jira. Amman karoora kootti nagaa jedhee beersi kontoraalii fudheeraa inni keenaaf hin taane na dhiphisee dhiigi gaafa nutti dhufu amma ji'aafeetti narraan dhaabbatu. Namoonni kadhattuu gaafa naan jedhani ani sa'aatii tokko jilbeenfadhee walakkaa sa'aatii jilbeenfadhee gaafan kadhadhu waa'een kanaa keessa kon dhufu. Sababi isaa maal jedhee kadhadhu naana kan waaqayyo dura goraa jiru gatii ta'eefi an jechi kun keessuma qoyuu nufuu jedhaan hin ture. Kanaaf maalin kadhadha anatu waaqayyo dura goree daangessaa jira. Karoorri waaqayyo akkas miti jechuudha. Amma baay'een keenya wanta waaqayyo nurraa barbaadu dura goree yeroo tokko daangessinee of dhiphisnu qabna jechuudha. Ani gaafa dhibbadhee du'uu ga'utti bakka dhaqanii gaafa caalaan ergaa kana itti dabarsu ani qoricha kan waggaa sadiin harka kee gashadheen jira. Garuu dhiigii yoo dhufe majjii itti narraan dhaabbatu. Utuu qorichi keessa jiru natti dubbatame anoo hin turre egaa amma yoo karoora koo miti qoricha baasee ji'a afur booda bakka micaan garaa kootti naafee inni waaqayyo jedheen ta'e. Ismaayyuu inni ergaan itti dabarseetu ji'a lama hin ta'in tun micaa dhiiraa diimaa tokko baadhee taa'uun argamtuu hoone jechuudha. Ennaani waaqayyo kunoo isumaan eebbisee waaqayyo jireenya kee bara kee eebbisuu isa kanarratti waaqayyo naa galateeffadhaa. Wanti waaqayyo godhu hundumtuu gaariidha mudaan qabu irra afaa godha waaqayyo wanta godhu hundumaatti. Akkuma sila lallabamaa oole irra afaa godha malee waaqayyo wanta itti irruu lakkooftu hin godhu. Ol qixxeessee si godha waaqayyo immoo waama gaarii hundumaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kunoo nu eebbiseera eebbifamneerra. Obboleessa koo caalaas waaqayyo barasaa jireenya isaa eebbisuu akkuma kana mul'ata dhokataa mul'ataa kan baroota keessaa jireenya isaatiif dabalee alaatu kunoo irra gammachuu nu godheera waaqayyo. Ji'a irraati kan oliin kadhachaa turre ani torban sadan kaleessaan kunoo argadhee mucaa koo waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisuu. Hunduma keessanii immoo kan siniif kakatee kan siniif karoorsee jiru waaqayyo toora galchee isiniif raawwatu eebbifamaa hundumtuu naaf jiraadha. Waan ani irra deebi'ee dubbadhu tokko yeroo sana nan yaadadha. Akka isin amma hirribaa fiigdan otoo hin taane shiiftii sadiifaan tajaajila natti fakkaata si'a sadiifaarra deebi'a natti fakkaata. Yaa dhugaadhaan yeroo reefuun itti dabaladhayuudha. Ganama kaastee amma sa'aatii sadiitti kadhachaa turte. Gara sa'aatii tokko walakkaa munaatti fudhatte fakkaata gidduutti warra dhukkubsatanii kan kadhadhaa isaan immoo qophaa'anii naan eeggan jetteetu xiqqoo turtee deebite. Aannan sosodaadha garuu reefuun zuumitti dabaladhaa bahee dubbachuu faanii sodaadha wanti ta'e jechuudha. Innaan utuuti kadhattuuti gaafa akkasitti sa'aatii 5 simbiraati. Halkan walakkaa middinaatii keessaa jechuudha. Waaqayyoon godhe kun hoggaa masaatti immoo na baachise dubbate galanni isaaf haa ta'u. Na yaadadha yeroo sana sagantaa warra Kanaadaa kana tajaajilu waggaa kana dursaa
deebi'ee tajaajilaan ture. Always xiyyaaraan hin naqe miilaan miti zoomii makanaan tajaajilan ture yeroo sanatti. Salphaadha hin naqama. Shiftii sadifaan tajaajila si'a sadifaan deebi'ee tajaajila jalqaba akka sa'aatii Itoophiyaatti gara sa'aatii galgala keessaa gara galgalaatti sa'aatii 9 eegalamti fakkaata. Dhaqee amma sa'aatii tokkotti nan tajaajila deebi'ee amma xinnoon boqodhee sa'aatii 3 eegala akka sa'aatii Itoophiyaatti natti fakkaata. Sa'aatii 3. Duraati sa'aatii 11tti jalqabda. Gara galgala jalaa jechuudha. Sa'aatii nu biraa sa'aatii 5 jennuudha. Isin biraa sa'aatii 11 kaastee amma halkan keessaa ammoo midnaayiti. Naa si'a sadiin galaacho si'a sadii tokko dhaqee lallabeen erga lallabee booddee immoo takka erga dadhabee booddee immoo gaabbii godheen ni kadhatu walirraan kutan sa'aatiin akka ammaa keessatti kana miti. Walumaa sa'aatii dheeraadha guyyaa tokko guutuu fa'ii sa'aatii akkasii ture sa'aatiin kadhannaan inni dadhabe keessaa ba'aa hojii deemaa minaamin waan akkasii ture. Achi deebiitan immoo sa'aatii gara gaafanni xiqqoo boqodee deebi'u immoo deebi'eetan kadhaa achirraa deebi'ee immoo akka sa'aatii Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 9 gaafa ta'us deebi'eetan sagantaa biraa montana shiiftii 3 tajaajilaa jechuudha. Ayyaanadha yeroo sana gaafa Waaqayyotti dubbatu ani dhimma koo miti ani waan Waaqayyotti dubbate kana dubbachuu fi badaani abaluu waan naan jedhaa. Abaluun na jaallata na jibbaa isaan beekan waa Waaqayyo laphee korra kaa'u kana gaafa Waaqayyotti dubbatu. Hello baba. Ha? Muftu. Gaafa Waaqayyo laphee karaa irra kaa'ee dubbatu akkuma jette kana jechuusi na yaaladha onu wees. Inda'u maanne maaramee ta'uyyuu hin beekun ture. Waaqayyo ijoollee meeqa sii kennaa ijoollee hamma kan jennaan ijoollee mega qabdaan nama kana qabanna lakkii sadin qabaa ganaa sadi qabdaa ganaa wanta sii dabalamutu jira naan lakki anon barbaadu jedhee wanta jiru hundumaa cufeera naan jette achuma irratti jechuudha stiil qaxxitaa sagantaa labuun san irratti inti fakkaata isheedhuma ta'uudha jechuudha. Hennaa haa ta'u Waaqayyo immoo mucaa ilmaa jedheen mucaa ilmaa jedhe yeroo sanatti jechuudha. Galata isaa amma ilmuma dhalatee miti jedhe. Wanti isin hubattanii akka isaaniitti cufaniiru maatii wajjin mari'atanii walii gala kana caala dhalan barbaannudhanii tokko wanti isin hubattan. Ni lammataanii yaada Waaqayyootiin mormuusi ilaala hin barbaadu alfallige misheema sana naafaa guddisu malee kan biraa hin barbaadu jechuusi wanti isin dhibu keessaa. Egaa intura malee bula malee yaadni Waaqayyo sila sinafu isa isaan yaadan hundumaa diiksise waan isaan hin barbaadnudhan kenneefi kunoo mucaa eebbaa akkasumarraa nu gaafa isin ilaaltan mucaa ji'a 2 fakkaata gaafa asirraan achicha ilaaltan mataansaayyuu yemmigarmino anaa Waaqayyo inni dubbatee namaaf godhu maqaansaa bara baraan haa ulfaatu. Abdiin kutatina onwees egaa warri lakkooftan ijoolleedha Waaqayyo nu eebbiseera 13ffaa dhugaa baatee kan nuyi qabnu 13ffaa or 14ffaa kan akkasiidha. Baay'ee nu eebbiseera erga waggaa tokko caalleerra gaa onwees sagantaa garaagaraa keessatti tajaajilaa ture waggaa tokkoof gara walakkaa dhufaan jira ergaan zuumii kanarratti tajaajiluu eegalee kan keenya yoo ta'u baate yoo zuumii garaagaraa kan biraarra kan warra Kanaadaa onwees waggaa tokkoof qixxee darbeera yeroo koronaan waggaa 2 dhufa waan ta'eef tureera jechuudha asirra ijoollee 14 natti fakkaata. Waaqayyo dubbatee makan namaa godhu jechuudha. Naa stiil dhageessanii waan baay'ee dhageessaniitu. Gaafa isaan asirraa dhugaa ba'anii kan akka maara inni kaan nama kolfisiisa baay'ee dhugaa isheen illee mormite Waaqayyoon mormite otoo isiniiti amma sirraa gaafa Waaqayyo isinitti dubbate akkatti dubbatan Waaqayyo na salphifteettu ani waan akkasii hin jedhu Waaqayyoodhaan hin jedhu maaliif na salphifte
Maaliif jala fedhe? Maaliif jala? Ani mucaa kee miti. Ani mucaa kee miti. Akkamitti na salphiste? Hin jedhuan. Baminim taam jireenya koo keessatti hin jedhu maaliifi waan laphee koorra kaa'e Waaqayyo akka godhu waan hin beekuuf dhibbaa isaa argeera waan ta'eef. Na hiikee na fide waan ta'eedhaaf Waaqayyo ani shakku egaa mormii afaan namaa caccabsee waan dinneeyyu bariftaan maali waan akkasiitiin mootii namoota baay'ee maali hin barbaadu itoo fedhanii doof arga godhe baay'ee isaanii fedha. Lafa kanas asirraa qilleensa irraa warra geessanis kana kan godhu Waaqayyo ulfina haa fudhatu. Takabbaru warra Kanaadaa ulfaadhaa. Akka isin haa eebbisu. Taari anuu dhugaa baasin qaba. Maal waati itti fufi maali? Isa barbaadna miti Waaqayyo laame kwa itti fufta. Waaqayyo siifa guddisuutti jedha. Waaqayyo siifa guddisu. Kabaastanii fittu? Maarame mucaa baastanii maqaa baastanii fittu? Boojuudha. Boojuu ilaala. Mucaan kun naan jedhe Waaqayyo mucaan kun isiniif waan cabsu qaba eebba fidee dhufe. Mana keessatti barbaade waanjoo cabsuu barbaade naan jedha Waaqayyo ammayyuu still. Ameen. Waanjoo cabsuu barbaade isinirra mana keessanirra. Ameen. Dhuguma siin jedha hamma mucaan kun guddataa deemu ekonomiin kee jireenya hafuuraa kee. Kana dargee. Ameen Yesus. Waan hundumtu hamma mucaan kun jabaataa guddataa deemu akkasuma guddataa jabaataa mo'ataa mul'achaa akka deemu hafuurri qulqulluun natti dubbata istiin. Ameen. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Ammumayyuu jalqabeera. Istiin. Ameen. Eebbi Waaqa biraa dhufu ilaala. Ila argitanii akkas cabsatee dhufa waan ta'eef. Cabsatee gaafa dhufu gaafa sammuu kee gararraa ta'e cabsatee dhufu yeroo isaatti argaa. Hin jalqabaan malee daakee malee. Ameen. Hamma mucaan kun guddataa deemu bara kee keessatti ji'aan ilaali. Hamma mucaan kun guddataa deemu jireenya keetu guddataa deemu. Ameen. Inda'um akkas naan jedha Waaqayyo mucaa kanaa waanjoo nama baay'een cabsa waanjoo abaarsaa baay'een cabsa waanjoo hiyyummaa hedduun cabsa naan jedha Gooftaan. Dhugaa. Haleluuyaa. Waanjoo hiyyummaatu nama hedduu naan jedha Makas ola barate aba. Malara la bora baba la roda bas. Mungaro enjera nasene nugote tifto ola demto. Dai wa kam dadan deso ko baki la fayad degeso. Dai no dadan deso ko baki la fayad degeso. Amen. Lugaru injiran nansene nugote biftu ola demto. Amen. Amen. Yo dan desan video ke zamanada. Ilani cahjid esiranta. Cahjid enta don tane immatu wan hojjetamutu jijjira. Kanaaf bara ko keessatti. Yes. An kisara hojjetan jiru baase kisara miti. Bexam ጥሩ ስራ የሰራ ነው በጣም አደገኛ Yes, እውነት ነው. በብር የማይገዛ Yes. ሆጂ ጭማሮ ጅጣንጅራ ዋቀዮ ነገር ጋር ኦኬ ዋቀዮ ሲያይብሱ ማረሜ ኡልፋዱ ዋቀዮ ያባልሱ በለጥ ኤቢፈምሲ ጀና Ebba Abrahaam eebbifama maqaa Yesuus. ኦኬ ናሚ ብራን ጅራ በጣም Gabati pareedu tokko qabatee nama biraan jira. Esi itti fufi masarratti natti fakkaata. Eeyyee. Anis wama dhugaabaatii akkuma isheetiin hin qabu. Okay.
gara ji'a sagal ta'eera erga sinaaf kadhatte. Ji'a sagal. Okay. Bakka gara ji'a sagal yaa meerzii keessa akkas. Ji'a sagal ishee. Kani ani bergit anaaf galataa malee namni beeku hin jiru daa'imni garaa kootti akka inni jiru kan ji'a lama. Bakka otuma sagantaa keessatti otuma lallabduus otuma. Sagantaa adda biraa keessatti moo kana keessatti? Aaraa guruppii kana keessatti. Kanuma silooma jechuudha. Kanuma silooma eeyyee. Ajee. Otuu kadhattu ijoollee naaf kadhatteetu ijoollee kun na gaafattan ani lamaan qabadheennaan kan biraanis jira kan eebba qabee dhufu naan jette. Okay, akkuma ishee meeqa qabdanaan lamannaan kan biraanis jira eebba qabee kan jiru. Eeshi. Kan biraanis jira kan eebba qabee dhufu ettana ani durba ta'uu isaas hin beeku. Eeshi. Mana yaalaa dhaqee marammaramne ofiitti. Eeshi. Akkas jettee nani bakka nuti ameen jennee masirkaa fudhannee. Maal siin jedhe ati durba ta'uusaas hin beektu dhiira ta'uusaas hin beektu. Anoo maaliin jedhe? Eebba qabee kan dhufutu jira naan jette. Eebba qabee kan dhufutu jira. Eeshi. Kan dhufutu jira naan jetteenaan nuti lamaan asitti kolfinee ameen jennee dhiifnee kazaan ani dhaqee isin ilaalamne amma tokkoon turedha illik waan sajjabu yeroo as akkas kadhattee booda yeroo mana yaalaa akkin galee ambulaansiidhaan ture dhiigni baay'ee dhangalaa ture. Bakka baheera inni taasifamu bakka waan inni yaadatamne wayiiti. Yaa naaf kadhattee turte almost waaqayyoollee nutti dubbatee ture. Bakka jettee turte oni wayis waaqayyoo lakki jedhee ture. Eeyyee bakka dhiigni dhangalee deemeetanii yeroo namni deemu isaan gara maatsanii koo miiccu si'een jira waan ani neegni wayiiti bakka. Hin bada mucaan sun sitti fakkaate mucaan sun waan badu sitti fakkaate still baay'ee yaaddaan nutti bilbilte waan ta'eef. Baay'ee sun baay'ee dhangalaa ture waan taa'uu hin danda'u dhaabbachuu hin danda'u ciisuu hin danda'u wantichi. Yeroon deemu nalalanii halkan hin galee gara kasaatiin galee yeroon achi deemu mucaan garaa kee keessaa waa tokko hin taane nagaadha naan jedhe. Waan tokko hin taane nagaadha siin jedhan isatti sodaatanii. Nagaadha naan jedhennaan ichi dhiigni dhangala'u kun eessaa uumame eessaa dhufe dhennaan dhiiga waan bukkeetti walitti xaraaqamamee jirutu jira isatu dhangala'aa jira malee mucaan nagaadha naan jedhan. In amanne indii hojii waaqayyoo bakka waan ajaa'iba wayiiti ishedhee bultii afur achi ture ammas otoo dhangala'uu baay'inaan ba'us nan sodaadhee mana yaalaa keessa gaafadheennaan waa tokko rakkinni nama muddeemi. Eneenaan na dhufe amma ji'a shaniitti nagaa makootti dhiigichis ji'a tokko booda hin dhaabbatee mirmaraas inuman itti fufe ji'a ji'aan deemuun itti fufe ji'a shan gahee booda immoo maal jedhame daa'imni garaa kee keessatti baay'ee kiiloon isaa gadi bu'ee dhalachuu hin danda'u waan jedhamu wayii jedhaniin Yesuusin. Amma immoo lammataa immoo deebi'anis immoo waaqayyo dubbate kana fi dhalachuu hin danda'u zeeroo ta'eeradhan. Zeeroo ta'eeradhanii mirmaraa ispeeshaalistii biraan erganii nan deeme yeroon deemu daa'imni onneen isaas kaleen isaa dhaabbateera bakka ati safuu hin dandeessu inni safuu hin dandeessa nan kolfee. Kan seexanaa dhaabbatu. Ani nagaadhaa deemaan jira kolfaan jira bakka daa'imni kaleen isaa hojii dhaabeera onneen isaa hojii dhaabeera neenan ishi ammas mana deebi'i poostaan si dhufa atattamaan hospitaaladhaan guyyaa lamatti poostaan hin dhufe hospitaalaan deeme hospitaalattis gimmaashni daa'imni kee dhalata hoomaan jedhu marfee wayii naa kennaneetu akka socho'uuf gargaaran innoo du'ee dhadhame maaltu socho'a maal na olaan jedhennaan inni kan dhalachuu isaa naan jedhe waa tokko keessi koo guutuudhaanis hin na'u keessi koo gammadaadha isaan garuu dhalachuu danda'a dhalachuu dhiisuu danda'a. Dhiisuu danda'a yoo intinaa ta'es waan nama lubbuu qabu miteedhan. Yaa bakka waan akkasii. Waan lubbuu qabu waan taaneef yoo ta'e iyyuu ishee. Kazaan bultii shanachi tureetanii deebi'ee sammas immoo dooktarii tokko dhufeetu deebii asii dhalachuu dhiisuu kan jedhu dhaga'uudha bultii 15 mana yaalaa kanatti turuu qabna. Ani ganaa yaaddoon na ajjeesse bultii 15 dhalachuu hin danda'u jecha achitti turuun baay'ee na cannaqennaan deebi'ee ammas immoo borumtuu isaatti na ilaalaneetu garaa koo keessaa bishaan daa'imni keessaa ta'uu baasaneetu bishaanichis dhangala'ee dhumeera inuma hin danda'amudha ammas. Eeshiin bahuu danda'a baasuus hin barbaadan.
Amma immoo baasuu barbaadu bakka already bakka akkas jedhanii nani ani bakka falsimaachitti liq isaan akkas jedhanii ciiseetanii waaqayyoon xiqqoo kadhadheetanii ashawaa wayii naaf kennu ashawaa adii qodaa wayiitti naqee naa kenna namichi wayii waan kana ijoolleettiin hira ijoollee kootiin hira nan kenna ashawaa adii kana deebi'achumaan immoo yeroo achi keessa yeroon dammaqu bultii 15 turtee dhuftaa bahinaan jedhan akkamiin hin rakkinni hin jiru bahiraan jedhan gammadaan manatti hin deebi bakka akka daa'imni garaa kootti akka likka akka fayyaan jirutti. Bakka deebi'eetanii kan hin deebi'u garuu bultii 15 booda operationii ta'uudhaaf. Yeroos murtoon tokko kan natti himamuudha hinafaa hinafuu dhalatu. Ishadheetu lik bultiin 15 isaan jedhan bari'uudhaaf barii keessa halkan keessaa bariitti ganama suphii mana yaalaa seenuudhaaf ciniinsuun naqabe ji'a 7 daa'imni ganaa garaa koo keessatti. Ciniinsuun naqabe ambulaansiin dhufee anoo ganaa operationii ta'uudhaaf hin seenan lik yeroon operationii isaanis hin geenye billaan isaanis hin tuqne daa'imni garuu ji'a 7tti dhalate garuu fassima waa tokko kan hin qabne daa'ima nagaa ture kan inni dhalate. Amma nagaadha mucaan keessi dhukkuba hin qabu. Amma kun harka kootti jira viidiyoodhaan isin agarsiisa nagaadha waa tokko hin qabu. Waan tokko hin jiru hundumtuu nagaadha. Hundumtuu nagaadha bayyesuus isaan garuu Indoomu ijoolleen kooyi waan tokko sitti hima. Ijoollee kee warra duraatu lola qaba malee inni kun lola iyyuu hin qabu badaa. Bayyesuus waan ajaa'iba dhugaa waaqa. Kooyigaa haa ta'u Waaqayyoo nan yaadadha waan tokko isheen kan isaan jiraatan yoo dogoggoruu baadhe Jarmanirra jiraatu. Waaqayyo itti dubbatee jedhamee akkuma amaaramee kana xinnoo egaa isaan illee beekuyyuuti Waaqayyoo mucaa akkamii godhattu isiniin jedhe. Bakka kan eebba qabee dhufu naan jettee inni dhiiruma ta'e. Eebba qabuu jiru mucaa dhiiraa godhattu jedhee Waaqayyo. Mucaa dhiiraatu sinafaa mucaa dhiiraa garaa keessa jira. Ilaa yoon dogoggoruu akkasuma mucaa dhiiraatu garaa keessa jira jedhee hundi Waaqayyo yeroo sanatti istiil. Nan yaadadha. Na beetta ta'ee indam akka jedhani Waaqayyo akka jedhi naan jedhe. Ani Waaqayyo naan jennaan beetta ta'ee hin beektu ta'ee hin beeku mucaa dhiiraa garaa keessa jira naan jedha Waaqayyoon jedhe. Gara waan sajaamu nuti turba eegaa irra turre. Baga dhufe boyirichi dhuga. Na akkanattu ta'ee still egaa yaa'u waan baay'eetu jira. Na Waaqayyotti dubbatee wantoota jijjiiru kana wanta isheen haasofte kanatti dubbatee yeroo muraasa booddee natti bilbiltee akkasidha. Waaqayyo kana nuun jedhee ture. Egaa anaan na cannaqagaa still waan akkasii kun nama ayyaanaa waan ta'ee ana fuura miti nama fuuraati malee. Anis nama waan ta'eef. Natti bilbiltee Waaqayyo kana nuun jedhee ture karaa kee. Still wanti nu itti deemnu immoo kana ture kanadha. Naan jette akkuma amma isiniin jette kana natti naan jettee natti ulfaatee egaa nama waan taataniif Waaqayyo dubbateera waan ta'eef Waaqayyoon gaafan kadhu lakkumti tokko wanti ta'u tokkoyyuu hin jiru jedheen naan jedhe Waaqayyo. Kanuma naan jedhe Waaqayyo still kana kadhee fi argeeyyuu hin beeku ergasii naan bilbillees seenii. Yaa maashinii keessa ture waan ta'eef manatti ooleeyyuu hin beeku anis dhugaa dubbachuudhaaf mana yaalaatti kan inni turu amma inni dirqama ji'a 9 amma guututti. Waaqayyo ulfina haa fudhatu. Ameen. Waaqayyo inni namaaf godhu still egaa yaa kana hin eegamne mucaan kun hin badaa. Wanti itti akkas ta'eera haxaa'uudha baduu ture yaa Waaqayyo. Amma gaarii tokko dhageenya hin beeknu bayyesuus. Still Waaqayyo immoo ittiin jedhee akkuma jedhe sana godhee fiira. Still mucaan kun mucaa nagaa qabudha. Mucaa fayyaa qabudha. Yemmi garmish nagar
Waaqayyo guddaadha. Waaqayyotu waan dubbataa jira waan ta'eef. Waan guddaa mootirraa kaasee nuun jechaa jiru. Istiin lakki mootirra hin jiru. Warri sagaleen sibbira hin jiraanne. Kaafattanii dhugaa baatii qabdootee dhugaa baatii jechuun dandeessa. Maal hubattu kana keessatti yaada Waaqayyoo hubattu. Abidda yoo ta'e iyyuu, rakkina yoo ta'e iyyuu, fakkaate iyyuu. Yeroo tokko tokko seexanni namatti fayyadame waan baay'ee nama godha stiil. Baay'ee nama miidha seexan. Amma rakkina keenyatu hamma Waaqayyoon amannurraa rakkina keenyatu nu amansiisa. Waan nu keessa jirrutu nu amansiisa. Rakkina keessa guddaan isa kana. Waaqayyoon isa caalu amanurraa rakkina keenya amanutu baay'ee nutti salphata. Anaaf akka nama hafuuraa tokkotti wantoonni kun anaaf waan salphaadha. Waan baay'ee hedduu isaa waan argee bara koo keessatti lafattis wantoota garaagaraattis qoradhaa dudduuba rakkoo hin qabu. Dudduuba yoo qorattanis gaariidha. Dudduuba qorachuunis baay'ee gaariidha. Adiraashaa isaan beektan taanaan rakkisaadha waan ta'eef. Adiraashaa beekuun gaariidha nama. Aangoo seexanaa lafatti naqee yaada isaa akka kanatti dhaabee namaaf raawwachuun dinqiidha. Mee Waaqayyoon galateeffadhaa fi nama kanaan. Maal inni istanii jirana maal? Waaqayyo erguma gara zuumii kanatti fifne dhoofne ijoollee 15 nu eebbiseera galata isaa meeqameen jedha. Amma dhugaa ba'ameedha. Amma dhugaa ba'ameedha. Amma dhugaa ba'ameedha malee waa hedduu jira iddoo garaagaraa hin finnu. Isa iddoo garaagaraa hin finnu nu eebbisaa jira Waaqayyotu. Isteeli namoonni nu arrabsanii jiru wanta ji'a lamatti Waaqayyotti dubbatee ji'a lamatti meemere minaan jedhee jira anaan ji'a lamatti kan ji'a lamatti dhufu qaamachee yeroo isaatti waggaamatti dhufa mucaanii isayyuu Waaqayyo dubbatee yeroo isaa barbaachisee godha malee Waaqayyo dubbatee saatii isaa qaba. Waggaatti siin jedhe taanaan waggaamatti sii godha. Waggaa lamaan kana siin jedhe taanaan waggaa lamaan isaatti sii godha. Akka siin jedhe hordofi. Keessumaa sagantaa silooniin kan hordofanii akkaataa yeroo isaatti yoo asii beekamu akkaataa isaatti hordofaa. Ji'a lamatti fuutee na qabde fuuteedhuma ji'a lamatti. Kau nak kena ni kira silas malian. Silas anak gaira mana ajar tu dah Arabi. Ani silas anak gaira. Nakaya sih naib. Baik. Ugan sini jera. Kisah jualan ambai no bisa ajar. Aku mesti bektan. Jero jangan kana mau shanang kana. Iya ada tu tembeku. Seperti itu kok. Baminim tamber ati mucaa qorachuun dandeessoo dhaniin. Ati baminim tamber dhugaa baateetti warri yeroo sana ji'a ja'an kan as keessa jirtan. Baminim tamber mucaa qorachuun dandeessu ittiin jedhan. Maaliif ennaan tokko umuriin keessi hin danda'u dhaniin. Asuma sumii kana keessatti. Lammata ulaagaa mucaa godhachuu hin qabdu dhaniin. Akkasumatti hin jedhaniin. Istiin ingidi mucaani Waaqayyo itti dubbate sagantaadhuma gara juumii keenya kana gara jalqabaarra yeroo intan asanatti itti dubbate yeroo nuyi laaseensiiyyuu hin qabnu turre yeroo garaatti Waaqayyo isheedhaaf kennee garaatti baattee dhuftees dhugaan baateetti gaafa mucaan godhattus deebitee dhugaa baateetti dubartiin kun. In godhattu naan jedhani baminim taambir hin danda'amu naan jedhani. Biyya Ameerikaa keessa jiraadha.
wanti godham hundumti isaa ani special doktoronni ciccimonas jiru hin danda'amu naan jedhanii jette inda'u gaafa waaqatti dubbatu ani koo akkas jedhameen ture naan jette bilbilte akkasiidha ani hin godhadhu amma sanaa isa duraa sanaa amma dhuguma waaqayyotu dubbatee waan manaan jettutti geesse jechuudha. Doktoritti amante waan ta'eef jennaan siin jedheera ati eenyu akkas zuumii akkas irratti akkas naan jedhee ture waaqayyo. Otoo akka carraas keessa jiraatte dinqiidha. Doo dubartiin kun jiraatte baay'ee gaariitu iyyuu ture. Guyyaa biraa isheen sinitti immoo wayya asumarra ani yoo hin baay'ise hankoo kun baay'ee sinitti siniin tolu yoo mani raajii dubbadhe sinitti tola malee hankoo kun. Na dubartiin kuni bakka ammaa ana kanaan boodee nattiin iyyiin jedheen dadhabeen jira waan ta'eef wansa bukaa maaliif nattiin iyyiin bakka siin jedheen bakka eegin jedheen maal dhuguman jedha nama aarsaa tokko waaqayyo jennaan eeguudha malee maal ana natti bilbilamee maal na doorsisuu maaltu barbaachise. Rakkoo akkasiin kolfitan kana deemu. Kanaan? Gara nama aarsaa yeesise. Akkasiin jettan kana deemu. Annatti bilbilamee cikicikii maaltu barbaachise. Anoo mana kon jira dhasaa mana isaanii jiraatu. Sayyoo itakabbaroo meeru gochi. Achi jiraatu. Ani hataatu suqqideen mana koo keessa jiraadha ishee. Hatinnaartu ani mana keessan dhufee isin rakkifne. Mana jiraadha. Gaa waaqayyoon laa ulfaatu malee dhufteen kadhatte mana keenyaa jedhu Ameerikaa afaan dhaqadhaan abjuudhaan waaqayyoof galannaa ta'u. Amma obboleessi tokko galgala jedhee naa bilbila kaleessa naa bilbila Ameerikaa dhuftee jedhe mataa kana dhukkuba jedhe girgiddaa harkamka mataa kana na qabdee girgiddaatti na buustee isaan booddee waan ta'e mataarraa na cabee nama gaafan koo galgala na dhukkubaa rafee ganama fayyadamu ta'edha. Ani sana girgiddaatti na buustee sana xinnoo ishee ani natti ulfaateen ture maa inni ijoollee waaqayyo gooftaa kun maa maqaa na balleessa kun jedheen baay'ee natti cimee ture jechuudha. Still irraa cabeera inni caalu irraa cabuu isaati akkuma dubbannaa nam tokko jechuudha. Irraa cabuu isaati. Waa mucaa sammuu eegamu masaratti baattee deesse. Baay'ee guddaa dhugaa gooftaa. Baay'ee guddaa. Maal argitanii jiran? Galata isaa. Kana argaa jiru waan galateeffatu kana mucaa kana keessa yaada waaqayyoo gaafa argu gaafa yaada kana keessa darbee montanaatti nama jajjabeessu jedhan. Baay'ee nama jajjabeessu waan akkasii kana gaafa argitan. Waaqayyoon galateeffadhaa fi chaalenjii kana fakkaatu keessa bahee dubbatee afaan isaa qabatee lafa namaa godhu. Baay'ee dinqiidha. Baay'ee. Okay. Galata isaa. Okay. Baay'ee namatti tola. Walfaadha. Dawaadhaa qaba asirratti. Hangeessan kuni takka turee man dubbadha amman dubbadhu takka turee man dubbadha waan ta'eef. Manni waan saba giitaa. Ati waan gaggaariin dubbattu waan nama amma dubbattu inni nama rattaa ta'u naan jedhe namichi tokko yeroo tokko naa bilbile. Akka jedheen waaqayyotu namichi hodheen ennaan atiin jarjartaa makiinaa keetu dhaqee namatti bu'aan jedheen Kanaadaa keessa jiraata ennaan ameen iyyuu hin jenne dhugaan siniin jedha ennaan haadha manaa isaatiin maal jedhaa namittiin atiin kadhatti jettu suni hin qaajjofti makiinaa kee namatti bu'aa naan jettee hedheetu dhaqee haadha manaa isaatu natti maaf innoo koo ganama masaa waaqayyotti dabadeetu ani inda'u maali waaqayyoo oolchi namicha kanaan jennaan dhiisi naan jedhe waaqayyooti akkasuma naan jedhe laphee okoorraa dhiisi naan jennaan maaliif ennaan namittiin kun kuufteetti waan ta'eef nan agarsiisa waan agarsiisa jedhe waaqayyo. Nan dhiise egaa innoo makiinaan dhaqiitti makiinaatti egaa biyya sanatti isaan inda'u akka
Di karaan keessan babal'aa waan ta'eef adagamtu badaa jira dee waan ayyaanne waan waaqayyo natti fide malee akka kanatti yaada gaani makiinaa walitti dhooftan akka biyya kanaa ofii karaa akka karaa Adaamaa kanarra karaan keessanii baay'eesa. Tanaan qabu. Innoo achuma irratti makiinaan didiiti. Asii poolii wanti waar gudeeti makiinaan gudee ta'eeti makiinaansa. Namayyuu waan ta'e godheeti. Innoo achi ba'ee akka ta'etti. Buburrataan isaa dhaqees dhaadha galeetu natti bulle. Ati jennaan waan gaariin dubbattee akkasii waan gaariin dubbattee waan akkasii dubbattee no maalan godhe jennaan maalan godhe kana jaal maalan godhe Waaqayyo gooftaa koo bakka ani waan godhun qabu. Otoo waaqayyo ani isinii kadhadheera garuu waaqayyoon isinii kadhadhe kana immoo ani adagaa isinitti waamne lubbuu koo baasuu malee maaltu si hafe kana jaal lubbuu koo baasuu malee maaltu si hafe. Na waan akkasii waan hedduutu na mudata anaan waa hedduutu na mudata boriftaan mudata mudata. Asirratti argitanitti yeroo man ergatti dubbadhaa yeroo lama nu arrabsaa ba'e. Gaafa biraa immoo na arrabsaa ba'e as keessa. Asuma keessa man ergatti dubbadhu na arrabsaa dhuma ba'e jechuudha. Ana waaqayyo tokko wallaalummaa maa ta'u seexanni eebbisa fakkaatan arrabsaa dhuma as keessa. Torban lamaan kunne deebi'ee dhufe yaadattoote torban lama anillee Hanalleere. Karagaggoon baay'ee barbaachisaa. Anamma addunyaa hafuuraati kun silayyuu akka nam tokkotti yaa nuyi kabaja qabna miti. Waan waaqayyoo kana keessa yoo ta'u galuu baannee akkamatti wal dhaggeeffanne. Namni haasaadhuma waanuma hin tattaaneef wal dhaggeeffatanii miidiyaa kana jala galuu. Waan hedduudhaaf iyyuu namni keenya yooma kadhataniif illee ergaa mallee sin ficcisiisuu hin danda'u. Ergaa sin argisiisu. Ergaa sin waan waaqayyo jechuu barbaadu sin hintanaan jedhu. Waan argeessanitti maarameen fawaasaan jechaa turan obboloonni keenya dhugaa ba'an gaafa waaqayyo dubbatu. Anamma maalan godhe amma kana keessatti. Waa hedduu ture. Maarameen nama waaqayyo waan taateen malee yeroo sanatti adagaa ture. Kana si argisiisa jechuu dandeessi. Ija kee yoo akkasaa godhootte maan barbaadu watteetti. Hin barbaadu watteetti gaama waaqayyo immoo hin kennaa dheera salphaatte jechuudha gaa waaqayyo raawwata hin jarjariinaa isheen waan tokko keessatti. Isaan tenaa isa maaloodha magaasaa isa cal jedhanii qaajjaan sangaadhala isin hin jedhan isaan dhaggeeffatiina. Waan jiru akka macaafa qulqulluutti immoo waan hafuurarraa immoo namni hafuuraan akka qoree ilaalu macaafa qulqulluutti isaa eeyyamaa. Namoonni baay'een immoo asirra dhageessan yeroo darbu sinkadhaan ani sinkadha si barbaachisa dibameera sinkadha kannaan jedhe jirti yobbuu akkasira. Lain bikin akad dun jadi akad donan macam sokkite. Na wahid do tu zira. Challenge ira so makka simple kita ni bere ni. Yaro to asirra nyara hidayo ta anis rakisar anis dive ra ante firon duma. Nyara hi kun gitari. Madan sa. Wansin no godamu. Wansin no godamu. Baran Amerika do vendo badda wansin no godamu. Baran Amerika. Gavami. Amma anga. Gantan. Achuma biyya keessa ni wansin biyya nala achuma biyya jirte godan kana achuma tandu badda amma. Hatau rakonga mo. Hatau fada namni adda biraan tokko yoo qabaate dhugaa baati manni egaan fayyitanii
yeroo baay'ee isaa dhugaa baatee bilbilaan dhugaa naan baay'ina asirraan dhugaa baa kan hin jedhu tokko fayyina keessan itti jabaattu lammata ija dadhabbii hojii kanaati waa hedduunsaa sadaffaan warri hordofan illee waaqayyo kana hin godhaa jedhanii gaafa isin irraa dhagaan baay'ee itti jajjabaatu itti baay'ee jajjabaatu bu'aansa malee ani dhugaa baatanii dhiistanis dhugaa baatanis ani waaqayyoon dubbate akka godhu nan beeka dhibba jala mure otoo isin dhugaa baattanis eenyu akka ta'e illee naa'if amma kanatti annan beeka kanaaf dhugaa baatiin keessan hin dagatinaa maaliif ija laman qaba waan ta'eef nan arga waan ta'eef yoo dhiistanis nan argaa sin taasifee mannis otoman kadhadhu natti fida waan ta'eef amma hin gadda yeroo darbe tokkoti waan kadhadhaa waan kadhachaan jiru nama tokkoofiti caalaa jennaan yeroo darbe koo ani kana godheeraa isheen immoo kana waan hin gooneef ani immoo nan dhiisaa naan jedhe furu qulqulluu otoon kadhuuf hin dhiisee bukkee darbe maaliif hiree yaada waaqayyoo irra utaaluun nurra hin jiraatu akkaataa itti yaadi waaqayyoo nama geggeessutti haa ta'u gaa walumaa galasaa eshi nam tokko otoma raftanii yoo ta'u waaqayyo gaariidha waan ta'eef. Tole caalaani dhugaa bahu. Hin dandeessa maaloo itti fufime maaloo. Waaqayyo sinaa eebbisu nagaan waaqayyo siniif haa baay'atu. Ani kanan jiraadhu Saudi Arabiyaadha maqaan kiyya Seenaan jedhama kan itti dhaladhee guddadhee godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaadha. Waaqayyo waan gara hojjetaa wangeelaa keenya caalaatti dubbate gara isaatti erginatti dubbatanii turani. Waaqayyo gadda guddaa si oolcheera jedhe naan jedhanitti natti dubbatan session irra deebii jedhi naan jedhani yeroo sana maqaan zuumii kiyyaa taankii Jesus jedha. Okay, callitte magalte geeddarate galte jechuudha. Warra geeddaratanii galan keessaa ishee tokko turte jechuudha. No, majammara maqaa kiyyaan hin seenneen ture taankii Jesus jedha. Jesus is God and the Lord ka jedhu kana lamaanii nan seenaan ture. Har'a immoo maqaa kiyyaan hin seene. Maqaa makeetti si hambisi waaqayyo. Amen. No, thank you Jesus maaleti waaqayyo haa galatoomu jechuudha. Naagala. God and the Lord jechuus immoo waaqayyo gooftaadha waaqadha jechuudha. Yaa'u kuni asirratti si ibsee darbuu seenaa maaliif kana barbaanne always namaa gala maqaa barbaachina nuyi yeroo baay'ee isaa tokko wanti asirratti akka beeksisaatti yeroo baay'ee isaanii dubbadhee darbu maqaadhaan gala wanta jedhuu fi maqaa tokko nuyi maqaa keessa isin barreeffachuun dirqama miti. Garuu sagantaa kanarratti koomeenii ta'a maqaa tokko wanta nuyi jennuu fi tokko still zuumii kanarratti duwwaa miti kan isinii kadhatamu. Zuumii kanarratti miti. Amma dhufee isin tajaajiluudhaaf still maqaan asirraa beeku kana nan kadhaan maaliif amma maqaan ani beeku normally fakkeenya warra akka maaramee warra akka mallasaa warra akka mabeete maqaa asirra jiran leensa detailii maqaan isaanii isuma kana waan ta'eedhaaf maqaan isaanii normally waan ta'eefi otoon kadhu dirqama waaqayyoo waan akkasii keessa jirti yookiin maaramee yookiin mallasaa yoo jedhee asirratti waan an beekuuf dhufee kadhachuuf hin danda'a jechuudha. Isa kanaaf sin gargaara. Maqaa keessan detailiin maqaa duraatiin jalqabaadhaan asirra jiraachuun keessan fakkeenyaaf seenaas haa ta'u jiisees haa ta'u maal tokko koomeen yoo ta'e an dhufee isin kadhachuudhaaf ergaa waaqayyoon nutti kenneef maqaan ittiin beekamtan asirra jiraachuun gaariidha jechuudha. Maaliif anamma badaa maqaa si waamee isin rakkisu asirraa anamma badaas maqaa maagaan argite badhaasaa jedhamta maatii kee keessaa bii jedhamta hin jedhu hiree maali. Naa gaariidha gaayyaa naa kennaan gargarii amma ammaatti badaane waan akkasii nan guutu waanuma akka foosii kana wantootuma akkasii irratti akka kadhaa yoo dhufees gaariidha maqaa guutuu wanatti kenne moo nan jedha ishee maqaa biidhaan kan maatii kee keessaa waan akkasii kana achiriidha waan ta'eef
Kanaaf yaadda'ina wanta seenaan siin jechaa jira otoo hin taane walumaa galasaa siin jechaa jira otoo hin taane maqaan tokkoon asirratti beekamuun keessan nuun fayyada otoo hin taane isin hin fayyada ture. Kanaaf jechati maqaa tokkoon asirratti beekamaa wanti nu jennu faayidaa ofii keessaniitiif. Lammata immoo wal barbaaduuf illee maal ammamee giddiriin wal barbaada miti wal barbaadumaaf. Amma warri maqaa isaanii koomeenii ta'anii amma natti ijoolleen abaluun eessa dhattee jiru asirra isaan warra asirra jirantu. Amma still amma baandee naa barreessaa ture daroon fa'a eessa dhaqanii naa barreessaa ture still ni torkitti isaan didi. Amma jechuudha daroon fa'a asirratti beekamoodha sadi ta'anii ol bukkee taa'u viidiyoo isaanii banatanii warra maqaan isaanii asirratti beekamu nagaggaafattu isin himtu mataan keessan hamma kana qalbeeffatanii wal gaafachuun keessan baay'ee gaariidha. Kanaaf wanti sin rakkisuu hin qabu maqaa ittiin beekamtan tokko yookiin immoo maqaa keessan guutus yoo barreeffattan isiniif kadhachuudhaaf agalgaan isinii kadhatu keessumaan yeroo baay'ee san sin tajaajila waan ta'eef eebbisaa fudhadhee sin tajaajiluuf waan waaqayyo lapheerra kaa'u maqaan keessan koomeen asirratti ta'uun dirqama. Ati amma fakkeenyaaf caaltuu yoo taate waaqayyo waa'ee caaltuu waan tokko irratti dubbate caaltuun asirratti immoo Dibooraa taatee mana hedduu ta'e amma eenyuun nan jedha gaan Dibooraa namoo caaltuun isa eessatti kan kadhaafi gaan eessatti hin argu mana dhaquu hin danda'u. Beekamu kanaaf faayidaan isaa inni tokko asirratti kanaaf isin fayyada. Inni lammataa yeroo baay'ee isaa namoonni maqaa hin qabne nu arrabsu karaa deemaadha waan ta'eef seexanatu ergataa nu arrabsu waanuma tanaa kana ol galanii dhumatu bushi. Nutumanii amma danda'anitti takka isinii kadhanna jedhu takka nurraa ifatu takka bayyasiisim nu jedhu takka maaloo jedhu takka waan isa kanaafiti malee wanti biraan nu fayyadu akka dhuunfaatti ana na fayyadu tokko hin qabu isiniin sin fayyada maqaa tokkoon koomenoota. Still nama masarratti qiree kana naannoo ji'a meeqa duran beeka maqaan si sanum kuno ala asirratti argaan jira sanum warra akka maalame warra akka wantoonni maqaan ani sin beeku akka illee jijjiiramne hedduun keessan asirratti namoota baay'ee keessan jechuudha. Anamma yeroo baay'ee san argitoo ta'e hin kadhanne namoota viidiyoo vana cufatanii fi namoota maqaa har'aa burgi geeddaratan utuma itti fidee hin kadhu maaliif hin kadhu argitanii beektu maaliif nuun kadhattu jettanii una loltuu akka nu loluufaa taatu baay'een keessa. Gaafa inni maqaa isa sirreeffate eenyummaa isaa mul'isee kadhachuun dirqama keenya waan ta'eef isa kanaan malee wanta adda biraan tokko hin jiru. Inni horkinayyuu yeroo tokko immoo gaafa namni guutu maqaan faan hin jiru taanaan asirraa yeroon baasuutu jira rumuuf godhe jechuudha. Okay, eebbifamaa. Kallattiidhumaan eshi maal jettee seenaatti fufi waaqayyo si haa eebbisu ergaa keenya keessa dabarfachuun gaariidha. Okay, tis rakkoon qabu. Eebbifamaa waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo gadda guddaa si oolcheera jedhi naan jettanii siyaa shanirra deebii jedhi naan jettanii innaa akkas naan jettanii eega jettanii kamisarra akkana jettanii amma qidaame isaa ammalleen ani biyyan bilbilu yeroo baay'ee ani sababa hojiirraa kan ka'e baay'ee biyyan bilbiltan malee waan warra dhuga ba'umsa qabdan jettanii ammallee carraa laattanii fi turtan irra deebitanii biyyan bilbiltan malee osoo bilbiltanii waan baay'ee dhageessu waan waaqayyo isinii godhe naan jettanii gaafa sana jechuudha. Anaan jettan osoo hin taane walumaa galatti gubaa'ee waan jettanii turtanii baay'ee garaan kiyyaa baxxas jedhe keessa kiyyaati jechuudha. Baay'ee tokko innaasin akkas jettanii baay'ee tokko rifate garaan kiyya jechuudha. Achi torbee kamisa isaatti gaafan dawwalee jedhu maaltu ta'e waaqayyo gadda guddaa si oolcheera naan jedhe raajiin akkas jedhanii natti dubbatanii turanii maaltu ta'ee jennaan na dhoksanii. Ati hin beektu yaa ani hin beeku ati hin beektan garuu waaqayyo gadda guddaa ati hin beektu garuu waaqayyo gadda guddaa si oolcheera siin jedha waaqayyo naan jettaniiti kan isin natti dubbattan jechuudha. Innaa gaafan akkas jedhu biyya bilbilee Biraazilii kiyya gaafadhe inni naqamtee jira kutaa miti kan inni hojjetu naqamtee irraati
warri kiyya kan jiran immoo aanaa giddaa ayyaanaati. Ani gaafa nasicha obboleessa kiyya kana isa guddaa kana bilbilee gaafadhu oomti takka iyyuu hin jiru naguma naan jedhe. Na dhoksan maaliif ani Innis naguma gadduu hin jiru. yaa gadduu hin jiru naguma naan jedhe. Innaa maaltu ta'ee shi waaqayyo gadda guddaa si oolcheera jedha. Sinti soba moo waaqayyooti sobareen jedheeni isa gaafannaan. Wanti ta'e takka hin jiru naan jedhe. Okay, waaqayyo namichatu sobaadha karaa biraa immoo deebi'ee namicha moo waaqayyo moo isaan sanas anis keessa jiraachuu. Nama mukaa akka turee itoo isaan si dhoksanii. Waaqayyotu soba moo sintu sobaree waaqayyo akkas naan jedhe maaltu ta'e maaf na dhoksitu wanta ta'e sana natti hima waaqayyo ganuu oolche walumaa galatti galateeffannee guyyaa galataa qopheeffannaa jedheen Biraazilii kiyya kana naan caqaan ture. Achumaan inni sababiin isaa biyya ormaa jirta waan taateef wanti sitti himamu tokko illee hin barbaachisu jenneetuma callisne jedheetuma wanti sitti himamu tokko illee hin jiru naan jedha achi irrisa irratti cufeen maazirii kiyyaa bilbile. Gaafanni isaa isheedhaaf bilbiluu waaqayyo gadda guddaa nu oolchee naan jette. Maaltu ta'e jennaan obboleessi kiyyaanni quxisuun jira dhumarraa kan umuriin isaa barana waggaa 17 biyaansi waggaa 17 akkasi. Haaluma siyaasaa kanaan wal qabateetti kan isatti kan dabarsanii kennanti jiru harka diinaatti akka ajjeefamuuf dabarsanii kennanii turan. Saniin booddee warri dabarsanii kennanis immoo ollaama firuma keenyadha. Dabarsanii wal kennanii obboleettiin biyya alaa jirtii akkas gootii isa daggafteetti mootummaadhaan wal faana dhaabbataniitti warra siniin balaaleffatan warra siniin basaasanidha sin shaneedha sin maaloodha jedhaniitiin siniin basaasaa jirti. Darmoo mucaanis akkas jedheetiin qaama mootummaa waliin nyaatee dhugaa isiniin informeeshinii keessan basaasaa jiru. Isa keessaa baheeti. Jiru jedhanii kan isaan akkas godhani. Yaa. Akkas jiru jedhaniitti akkas godhaa jirti isheenis mucaanis kana keessa jira kanaafiyyuu seenaa keessan sin basaasaa jiru jedhaniitti kan isaan harka warra kanaatti dabarsanii kennan jechuudha. Saniin booddee mucaan halkan nuti immoo abbaa hin qabnu mucaan kun immoo quxisuudha dhumarradha kan inni gaddafu maatii kiyya isa bichaadha. Isatu isuma bichaatu biyya jiraachuudha. Mana jira. Na maatii kiyya kan qarqaaru isaa kan bakka hundaa ga'u isadha mucaa waggaa 17 kana jechuudha. Achi eega dabarfamee kenname booddee halkan sa'aatii 2 walakkaatti nama 6 ta'anii dhufanii fuudhanii darban jechuudha ajjeesuudhaaf. Saniin booddee halkan gara daggalaatti geessanii saniin maaliif nu basaafta maaliif kana nu goota maaliif osoo nuti ni jennu osoo siniin qabna jennu akkamitti nu basaaftu nu dabarsitanii nu kennitu duu qabda jenne eenyutu akka jedhan dhimma siyaasaa kana keessan jiru. Ani siniin abdadha malee akkamittiin sin basaasa akkamittiin dabarsee siniin kenna an dhugaan ko yoo kan dhugaan kan na baasu ta'e ani waan takka gochaan jiru waan tokko godhee sin jiru yoo na ajjeestan harka keessan hin jira kunoo jedhee halkan guutuu tumaa bulanii guyyaa halkan tokkoo fi guyyaa tokko hidhamee ture jechuudha mucaan keenya jechuudha. Saniin booddee waaqayyo ammasi obboleessa kiyya kana inni guddaan jira ammasi oldaadha jechuudha. Sababii mucaan kun himatameef yoo himtee kottu baafadhu oki birri 50 kaffalta jedhani. Achi mucaan kunis dhaqateetti itti dabalame obboleewwan kiyya lama waaqayyo gadda guddaa na oolche jechuudha. Obbolaawwan kiyya kana lamaan jechuudha kan qabame jechuudha nama tokko miti. Kan du'atti dabarfamee kenname nama lama garuu waaqayyo gadda guddaa na oolche. Akkuma isin dubbattan waaqayyo gadda guddaa si oolcha isin immoo galataan si dhaaba naan jettani waaqayyo galataan na dhaabe. Guyyaa gaafa dukkanatti nutti isaanitti maramee ture garuu waaqayyo ifa isaa nutti ibse. Gaafa odeessinu oduu nutti fakkaata garuu gaafa waan irra gaame kana gaafa ilaallu dhugaa waaqayyoof haa galatu baay'ee gadda guddaa sababna oolcheef waaqayyoon galateeffachuu barbaada. Guyyaa gaafa sanaa halkan guutuu guyyaa guutuu tumanii akka gaafan isa bilbilee gaafadhu baay'ee gadda na ool baay'ee miidhamee ture garuu waaqayyo na oolcheera. Amma garuu nagaa kooti xiqqoo harka kiyya kanatu na socho'uu dide sicha san duubatti na hidhanii na wanni godhaniif malee amma ba'eera jedhe. Amma fayyeera miti walumaa gala isaa fayyeera waaqayyo gargaareera waaqayyo ajandaa waaqayyo siin jedhee gaddan si oolchaadha oolteetta miti amma.
Waaqayyoof haa galatu gadda guddaa na oolche gadda guddaa gadda mana hin jedhamne na oolche waaqayyo ani garuu hin beeku akkuma isin jettan hin beeku ati garuu hin beektu waaqayyo gadda guddaa si oolcheera naan jettanii waaqayyo gadda guddaa na oolche waaqayyoof haa galatu. Galateeffadhaaf waaqayyoodha galateeffadhaaf. Haleluuyaa galanni Yesuusiif haa ta'u. Dukkana namarraa fuudhee namatti ibsu Yesuusiif galannaa. Okay. Inna Dabran nama Dabran yoo jiraate tokko na barreessa waan ture gabatee bareedduu ishii tokko rafranne. Carraa naagatta obboleessa koo caala. Mee nutti gaggabaabsiiti. Ishii ani obboleetti keessan Caaltuun jedhama. Caaltuu Silashiti alattuu Wallagga Bahaatii kanan jiraadhu immoo Kanaadaadha. Gooftaan galataa argatu inni nama akkasii nuu kennee dursa waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u jedha. Galateeffadhaaf eega jira. Inni nama akkasii nuu kennee ulfaatoo dhani. Waaqayyo umurii dheeraa si haa jiraachisu. Feesbuukii irrani sa'aatiin keenya addaa biyya kanas yooma dhufe waggaa tokkoof akkasii biyya biraati. Taa'anii zuumiin toon taa'anii feesbuukii mutoon galaa jiru feesbuukii irraa kadhachaa jirtu jechuudha. Utuma akkas jettanii utuu galee guyyaa tokko dhaggeeffadheeni lammaffaa irratti miisiin godhe biran darbe toon dhaggeeffatiin bira darbe gaafa jalqabaa sana ergaa naa dabarsitan jettu. Okay, eessarra zuumii moo wanta naarraani? Feesbuukii irraan. Feesbuukii laayivii irraan jechuudha. Yaa isaa booddee zuumii keessan gaafannaanii zuumii naa laattanii zuumii masheerii gootan jennaan zuumii sana baneenii hirmaatte jennaan gaafan hirmaadhu sana iyyoo magaannedha iyyoodha garaatti immoo hin baadha almost torbee lama ta'a akkanii lama natti fakkaata garaatti hin baadha utuun garaatti baadhu baay'ee nukkubsadha. Obboleessi koo tokko iyyooma wareegame biyyaatti biyya nagalee wareegame isa sanaan immoo kufeen jira ulfuma ta'een isa sanaan kufeen jira jechuudha. Kufeen rakkina garaa qabdii jennani garuu sumaaniin hojjedha sumaanitu hin jiraadhu maannaan jettanii isinii gabaabsaa obboleessi koo jechuudha. Sababa namni ta'e tokko miidhameen jettanii sababa namni tokko ta'e miidhameen. Keessi kee gaddaan tuqamee jira gadditee jirta garuu waaqayyo muusikii isaa naan jettan. Okay. Sababa nam tokko miidhameef jedhe waaqayyo sababa nam tokko miidhameef kan diinni lubbuu balleessee jira jettan han lubbuun badee jira sababa sanaan keessi kee miidhameera amma garuu nan sikiisa jedhaa jettanii dabartan. Umar. Garuu asii manna kiimii kan jedhu wantoota hedduudha. Isaan kaasuus hin barbaadu. Nan kufee feesbuukii irraa du'icha waan hin argeef otoo hojii deemaa jiruun kufeen karaa irratti jechuudha. Karaan bara zalaxii irratti hin kufee feesbuukii. Okay, waa'ee mucaa kee wanta inni siin jedhu manna kiimii mee kaasi isa kaasi waan tokko lama kaasi keessatti waan manna kiimii siin jedhu. Mucaatu taa'umsi ishee sirrii miti. Miidhamteetti maa bakka addunyaatti miidhamteetti. Okay, duuteetti. Ani garuu mucaa lama qaba sadaffaadha isheen kun isaa booddee hin baasna sa'aatiin hin geenye haa baatuna hin baatu obboonni naa kenne Yesuus amanamaadhaan waan tokko hin taatu. Hin baatu obboo Yesuusin naa kenne amanamaan eeshi kam namatti tolu. Otoo siitii tadam tokko ani du'uurra mucaan maduu fayyada. Hin baatu obboo waaqayyotu naa kenne eeshi itti fuhimi maal. Akkasuma jedhee hin baatu Yesuus gooftaadhaan ni naa kenne hin baasu. Waaqayyo gadhees naan kennu waan akalaata godoloos naan kennu uumama isaatti ni eeggadha jeeni ittiin hin hojjedha dhugaan jettani dhugaadha dubartoonni keessumaa dhaggeeffadha waan tokko hin taane wajjin biyya kanaa immoo hin cima hin ulfaata sa'aatii 8 hojjedha keessumaan sa'aatii koo guuttadhee hojjedhee ergaa kana naa dabarsitanii utuman jedhu gaafas kamisa ani roobii Doktoriin na waamtee gaafa dafinoo daftee akkas ta'uu qabda amma noon jedheen ani guyyuma goon eegaan jedhe ammas naan itti gaafatamummaa sun fudhatan nan fudhadhaan jedheen abbaa warraa koosii
bakka arga diddee dhiisii jedhee hawwan dubbate waaqayyo nan sikiisa jedhe malee isheen isin baddinaan hin jenne isuma kanarratti hin kadhadha jedhee nan kadhadha hin sobu waa'een obboleessa koo namni dheeraa kanammoo nan jilbeeffadhe kana diinni fudhate kanan fudhatu jechuun immoo nan kadhadha waaqayyo mana gargaare. Abooddee hojii koo deemee hojjedheen gaafa roobii hojii kooti baheen gaafa kamisaa da'e mucaa boqqolloo fakkaattu hundee gooftaa. Boqqolloo. Maal ijoollee deelcha maal ijoollee ogaa waaqayyo nu gargaaraa jiraan baay'ee namasaa. Amma alisitti meera olmaa daa'immanii ijaarraan naan diddaniitu ammasin sinna karaggattu yeroo baay'ee isaa ijaarraa. Bagin baadhaan naasinin jedhu isin amma kanaasaa ijoollee gootan eessi. Obboleessa tokko faana kadhachaa turte caala yaadattoota gaa'ila akka hin qabne hin beeku sobuun gaarii miti. Akka inni gaa'ila gaarii qabatus kadhadha buna ho'aa ugeellee akka inni kadhatu jee obboleessa magaala tokko si bira taa'ee kadhachaa ture gaafa. Gaafa galata waggaarra natti fakkaata. Galata. Wangeelaawi Tashoomii Hordofaati. Egaa ani immoo zuumii kanarratti waadaan hin galu kuma kudha waadaan gala gaafa cidhakee gaafasicha laphee koo tuqe waan tuqe ibsatu beeka gaafa gaa'ela dhaabbattu fuula waaqayyo duratti kuma kudha har'aa ta'uu boruu haa ta'uu hin beeku karoora kaayyoo keessiif waaqayyotu beeka. Mucaan koos kun mucaa boqqolloo fakkaattu hin argadhee. Maaloo galateeffadhaa fi waaqayyoon maaloo Waaqayyo siifaa guddisu mucaa kee mucaa eebbaa siifaa warri biyya arabaa jirtanis gooftaan koo isin haa gargaaru waan isachuma keessa jabaadhaa gara eebbaatti si baasa hunduma keessaniyyuu. Galata Rabbii waa'ee sargii kootiif iyyuu piroomiziin nama tokkotu argameera. Maal egaa ati hojii koo hojjedhu ani hojii kee hojjedha jedhamti ture waaqayyo. Dhugaadha kun amma kakaase jechuudha waaqayyotu waa qopheessee waan jiru. Biyya jechuudha gooftaan maqaan isaa ulfaatu. Waan tokko shoortiin sinii godha. Viidiyoo maqaan koo Caaltuu Shifarraa jedha. Maqaa biyyaa kanaa maquma koo sirnaati. Caaltuu Silashii Shifarraati. Garuu akaakayyuutti ni waamama. Viidiyoo kan hin banachuu diduu fi xiqqoo ijoolleen biizii na gootiin intala kootu ishee lammaffaa xiqqoo na jeeqti. Kanaan malee sa'aatiin itoo yeroo hundumaa isin faana hirmaattee natti tola. Waan isin jettan waan isin gootan asuma irratti sendinaa godhaa obboloonni koo durbaa yoo obboleessi koo biizii ta'e illee isin faana hin jira. Waaqayyo baraaf jireenya keessa naa eebbisu bakka jirtanitti immoo naaf jiraadha. Obboleessa keenya kana immoo waaqayyo kana caalaa dhugaa kana caalaa dibatuma addaa sitti haa dabalu gooftaa Yesuus ko. Haala ulfaataa kana keessaa dhugaadha jireenya akkasii keessa teessee waaqayyo yeroo hundumaa tajaajilu jechuun biyya arabaa turre hin beeknaa biyya keenyas turre hin beeknaa hin ulfaata dhugaadha hin ulfaata ta'anii warri teessanii tajaajilamtuun iyyuu ammam isinitti ulfaata warra tajaajilu miti warri keenya tajaajilamnu iyyuu achi hirkachaa as hirkachaa ka'aa viidiyoo cufaa saayilentii gochaadha dhugaadha. Tajaajiluun gatii nama baasisa. Tajaajilamuun iyyuu immoo unuun akka baay'isase jedhu ilaalaatii waaqayyoon obboleessa kanaaf kadhadhaa. Jabaadhaa waaqayyo waa malee zuumii kennan bannee isiniin jedhaa haasaan isinitti dheeressee warra halkanii halkan gaarii isiniif haa ta'u bakka jirtanii. Waaqayyo baraaf jireenya kee haa eebbisu. Siin jechuu barbaannaa nu ulfaadhu eebbifamii barriif jireenyi kee haa eebbifamu. Milkaa'e kanarratti haa qajeelu. Qoraattiin si waraanu haa buqqa'u. Waanjoon siin lolu maqaa Yesuusiin haa cabu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin milkaa'e iji kee waan gaarii argu. Waaqayyo bara eebbaa siif haa godhu. Siin jedha.